sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajji 27 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbudha. Kan isin keessummeessu ani Noolee Buttaati. Akkuma barame jalqabatti oduu isin dhageessifna. Hangafoota isaanii. Arsii magaalaa Shaashamanneetti ajjechaa mootummaa wayyaanee raawwachaa jiru itti fufe. Uummatis golee Oromiyaa maratti mormii isaaniitti fufanii jiru. Magaalaa Dambidollootti mootummaan gabroonfataa dirree laaqee fi awwaara ta'e birrii miliyoona 73 hojjechiise jechuun uummata muufachiise. Kan jedhanii fi kanneen biroonis ni jiru. Qophii addaa keenya dirree xiyyaaraa moo dirree awwaaraatti kan jedhu Jaalle Jiituu Gadaatu isinii dhiyeessa. Akkasumas walaloo qabannee jirru Jaalle Erbuu fi Jaalle Jiituun isas qabataniiru. Wallee warraaqsaa qaama sagantaa keenyati. Amma oduuf gara Jaalle Erbuu sabaattiin isin dabarsa. Uummanni magaalaa Asaasaa fi naannoo ishee mormiitti fufee jira. Mormiilee isaanii keessatti ajjechaan garaa jabeenyaa kan addatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru haa dhaabbatu, nuti wayyaaneef hin bullu, soba wayyaanii hin feene jechaa oolaniiru. Arsii magaalota hedduu keessatti waraana akka cabbiitti gad naquun uummata sochii dhorkaa akka jiru odeessi sagalee qeerroo bakkichaa addeessee jira. Fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaa Oromiyaa bahaa keessatti itti fufe. Uummanni Oromoo waliigalatti dargaggoonni qeerroon Oromoo qabsoo eegale hanga walabummaa biraan geenyutti hin hafnu jedhan. Haala kanaan diddaan uummata qindaa'aa ta'e uummataa fi barattoota hirmaachisuun Calanqoo, Dadar, Masalaa, Mi'eessoo keessatti haalaan finiinee jira. Wayyaaniin diddaa kanarraa dhiphachuun waraana meeshaa guutuudhaan uummata keessaa lakkistee jirti. Uummanni irree tokkootiin gafummaan nu gaha jechaa jiru. Kaabinoota mootummaa fi milishoota gandaa olola kijibaan guutame uummata gowwoomsuuf yaalsistullee milkaa'uu dadhabanii jiru. Miseensonni OPDO fi kaabinoonni haala kanaan ofii isaanii qorannoodhaaf saaxilamaniiru. Fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaa qindoomina jabaa qabaachuusaan kan hubate wayyaaneen rasaasaan uummata ukkaamsuuf yaalii taasisuun milkaa'ina dhabee akka jirus dhagahamee jira. Daranuu uummanni mirga isaaf akka falmatu kakaasee jira. Ajjechaan suukanneessaan shamarree Oromoo Sabriinaa Abdallaa irratti raawwate uummanni gamtaan akka ka'us taasisee jira. Haaluma kanaan Hararge keessatti wayyaaneen dargaggoota hidhuu dhaabuu hin dhiisne. Isaan keessaa Faayisaa Abdallaa Muhammad magaalaa Ciroo keessaa, Jamaal Abdul Jabbar Calanqoo, Caalaa Abdul Jabbar Calanqoo irraa Muhammad Ammee hidhamanii jiru. Kana malees wayyaaneen diddaa uummata Oromoo Arsii Shaashamanneedhaa mudateen dura dhaabbachuu dadhabdee jirti. Halkan namuu deemuu akka hin dandeenye dhorkaas ajjechaa suukanneessaa raawwatamaaf dargaggoota kanneen kan jettis hidhoon murtiidhaa guutuu itti murteessitee jirti. Isaan kunneen ergama wayyaanee tarkaanfachiisaa akka turan illee odeeffannoon keessa wayyaanee saaxilee jira. Dargaggoonni ajjechaa kana raawwataa jiranis dargaggoo Tasfaayee Baqqalaa Waldayaas dhalootaan Tigree kan ta'e, Iyyoob Waadaa Walaliyyee dhalootaan Amaaraa kan ta'e, Geetawun Mangistuu Mulugeetaa dhalootaan Amaaraa kan ta'e, Xankir Jilaalaa Botoroo dhalootaan Walaayittaa kan ta'e, Isheetuu Taaddasaa Lammaa dhalootaan Amaaraa kan ta'e, dargaggoo Tasfaayee Baqqalaa magaalaa Shaashamannee keessatti basaasa wayyaanee turuun isaanii ni beekama. Amma murtiin murteeffamee dhara ta'uun ibsameera. Uummanni keenya kaabaaf kibbaa bahaa fi dhiyaa osoo hin jenne diddaa isaa akka jabeeffatu qeerroon magaalaa Shaashamannee ibsite. Ajjechaan sabboontota irratti raawwatee ajaja wayyaaneen ta'uu isaa ifatti beekamee jira. Dabalataan magaalaa Shaashamanneetti namoonni uummata ficcisiisan beekaman. Baroota hedduuf magaalaa Shaashamannee keessatti dhiiga Oromoo dhangalaasaa kan turan barattootaa fi akkasumas tibba kana magaalattii keessatti ajjechaa suukanneessaa Shaashamannee keessatti raawwataa kan jiran adda durummaan kan dalagaa fi kan turan ammallee uummata magaalittiitti dhaalachaa kan jiran qeerroo Shaashamannee bira gahee jira. Namoonni kunneen Damissee Shittoo dhalootaan warra kibbaa, Dr. Warqinee Gabayyoo dhalootaan Tigree yoo ta'an adda durummaan uummata irratti kanneen diina ijaaranii ajjechaa suukanneessaa dalagaa jiranidha. Dhumarratti mootummaan naannoo Oromiyaa lixaa Naqamtee, Dambidolloo, Najjoo, Haroo Limmuu akkasumas Fincaa'aa Gooree irraa buufata xiyyaaraa cufuun naannoo Tigraayitti saamicha akka jaldeessaa Oromiyaa irratti gaggeesseen fincilli xumura gabrummaa akka isatti jabaateen wayyaaneen buufata xiyyaaraa duraan ture waan haaraa fakkeessuu fi sanuu maqaa dirree xiyyaaraa Dambidollootiin saamicha qabeenyaa kan gaggeessu aktivistoonni Oromoo qarshii kitila 73tiin baafne ergamtuun wayyaanee OPDO'n jettuuf dammaqiin hawaasaa daranuu kan itti dabale yoo ta'u maddi habukaakkee oduu sobaa EBS'n dhiifama gaafataa waliin dhahaa jira. Gabaasaan waxabajji 25 karaa miidiyaa kijiba wayyaaneen
ganama birrii kitila 73 yeroo jedhu OPDO'n immoo kitila 33 jechaa kan turan afaan wal dhahii kana sirreessuufis waxabajii 26 guyyaa kaleessaa ol deebisuun birrii kitila 73 hojjechiifne jechuun dhaga'ame. Mootummaan wayyaanee boqqolloo muka tokko dhaabuunii fi kaameraan irra deddeebi'anii waraabanii misooma ololaa Oromiyaa keessatti gaggeessuun waan haaraa miti. Mootummaan alagaa nama saamuuf qaanii kan hin beekne waan ta'eef fincilli xumura gabrummaa itti fufa jechuun maddi sagalee qeerroo hubachiise. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabanne kanumaan xumurra. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Jaina matatuta iya sabatua yontira sadata ifodan debiu tura terkafata kuya kisambare jaina mandalota kuya kisambare jaina mandalota ama inni ilaalatu waa barreessitu miti barattu dura yoo ofiin baranneef kan barate jira. Sagal dubbachuurraa dhaggeeffachuu wayyaa amma koqaa oolan akkami agaayyaa. Katabbii kee ilaalee hedduun si taajjabe kana mannaa maaloo harkichi yoo cabe. Inni barreessitee siif iyyuu dubbatu mee warri dubbisan akkamiin hubatu. Bakka siif mallee teessee kan sarartu ati yoo duuteyyuu homaa nan marartu. Kanas hojii gootee biddeenatti nyaattaa dhaloonni si duubaa akkamiin barata. Lafeen meeqa cabee dhiigni dhangala'ee silaas maafti beektaa gatiitti ba'e. Moonatu dogoggoree miti afaan Oromoo yookaan biraa ta'eef naahii kaawyaa qomoo. Mee takkaan siif maataatu gowwaa biraa dhaqiitii baradhu dareen guutee jira. Dalgan qajeelchini jabaa laafaa gootee waraqaarra bunnaan waan dubbatu seete. Cinaa kee buutaniin bardhaloonni qubee dhaqiirraa baradhu dhiisi maal na dhibee. Dursi of jijjiiri barumsatu dursaa isa waa beekutu isan beekne dursaa. Jaina matatuta iya sabatua yontira sadata ifodan debiu tura terkafata kuya kisambare jaina mandalota kuya kisambare jaina mandalota. Diinni ilmaan Oromoo eessattuu ajjeesee diina Oromoota hundaati. Diinni daangaa Oromoo karaa kamiinuu cabsee daangaa Oromoota hundaa cabsee. Bilisummaaf jabaadhu jedhanii dinna bittaa maqalee jarri qawween as galee. Akkuma Minilik fa'aa uummata keenya qalee ijoollee teenya qalee. Yaa Oromoo wal ta'ii gaaraa daakaa gad ba'ii ofirraa kaasnalee. Biyya keenya qabatee dilbii keenya qalatee. Sabbuu keenya saammatee buna keenya haratee. Damma keenya muuxatee dhiiga keenya xuuxatee. Arraba isaa dheeressee sammuu isaa daran deeksee. Waan badee nutti ta'ee waan badaan nutti ka'ee. Uummata koo wal ta'ii yaa saba koo ol ka'ii. Isa ofirraa kaasii manneen hidhaa caccabsii. Ijoollee tee gayyaasii sansalatarraa baasii. Saba koo dubbiin baddee saba koo biyyis baddee. Ol jedhii harki akka qeerransaa gad ba'ii caraanii akka leencaa. Wal ta'e akka boondaa hidda akka kanniisaa yoosuu eeyyin si dhiisaa. Odaa kee caaseffadhu gadaa kee deebifadhu. Siqqeetii addeeffadhu buna kee raajeffadhu. Kaayyoo idaa idaamee kan seenaan sitti dhaame. Labsi Finfinnee irratti tulluu daalattii gubbaatti. Erga heeyyii ofirraa ariitee iddoo baacootti aduun dhiite. Ijaarradhu Oromiyaa kee tiffadhu Oromummaa kee. Akkuma aadaa keetii akkuma seenaa keetii. Kan nagaa sitti dhufee nagaa simadhuu bulchi. Ollaan kee obee ta'ee waan qabdu du'a oolchi. Ati silmoo namaatii inni silmoo namaatii. Akkuma duudhaa keetii karaa deemaa guyyaallee alagaan bargamaallee manni kan waaqi jedhii bulchi. Uummata koo uumeetoo barsiisaa gaaddisa koo akkuma bara gadaa tokkummaa kee jabeessii sirnaaf sheexana jaraa ofirraa achi fageessii. Dhala keessa moggaa fiigu isa humna tokkummaa kee dittiigu. Gorsi deebitti deebisii daaraa jararraa kaasii marcumarra teessisi. Namaa fi qaroomina gadaa gaaddisa miidhagaa kan odaa haa addunyaa beeksifatu namummaa kee deebifadhu. Dhiichisaa geeraraa dhaadachaa bu'aa isaan si jalaa qalaman gaaraa dakaa yaa'ii wawwaalladhu. Oromiyaan lamuu aanolee Oromiyaan lamuu calanqoo hin taatu jedhii waliif kakadhu. Biiftuun bilisummaa sii ba'uu fi bakka walabummaa sii ifuu fi hayyee jabeessitii abdadhu.
Kaiba sinoro Kairo noro mutayo Jaina matatuta Iya saratuairo Yontina sodata Ifodan debiu Tura terkafata Guya kisambare Jaina mandelota Guya kisambare Jaina mandelota Dirree xayyaaraa moo dirree awwaaraati? Mootummaan wayyaanee uummata keenya hidhaa fi ajjechaan osoo dararaa jirtu akka daa'imni yeroo boossu harmaan sossobanitti uummata keenya karaa garaagaraa sossobuuf yoo yaaltu arguun waan haarawaa miti. Gidduu kana ammoo akkuma miidiyaa fi marsaalee hawaasaa garaagaraa irraa argaa dhaga'aa jirru buufata xiyyaaraa isiniif ijaarre jettee buufata awwaaraa yeroo eebbistu taajjabdaniitu. Buufata xiyyaaraa ergamtuun TPLF fi OPDO'n isiniif ijaarame jettu kun dhuguma kan haarawaatu ijaarame sadarkaa buufanni xiyyaaraa tokko qabaachuu qabu qabaatee jira. Dhuguma guddina Oromiyaa fi yaadameeti kan jedhu gaaffii guddaadha. Buufanni xiyyaaraa wayyaaniin haaraa gootee ololaa jirtu kun kan durumaan Oromiyaa keessa turee fi humna gita bittaa wayyaanii mootummaa Abbaa Irreen kan hojiin ala ta'e quba qabdu laata. Mootummaan kun tuffii ilmaan Oromoo irraa qabu argisiisuuf yeroo lama sadii namoota garaagaraan waanuma tokkoof dhagaa bu'uuraa yeroo kaa'ullee ni argina. Filannoo yeroo darbeef maqaa buufata xiyyaaraan dhagaan bu'uuraa magaalaa Naqamtee kaa'amee turee fi kan obbo Muktaar Kadirin gidduu kana ni kaawwama jedhamee eegamaa jiru yeroo lammataaf ta'uun isaa fakkeenya guddaadha. Dhagaan bu'uuraa bara dhufee darbu uummata mirgasaa fi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf gaafatu ni sossoba jedhanii yaaduun qaaniidha. Gowwummaa guddaadhas. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii dhagaa bu'uuraa miti. Biyya namni haga dhagaa illee mirga hin qabne keessatti dhagaa kaawanii mirga namaa kabachiisuuf yaaluun waan hin fakkaannedha. Egaan buufanni xiyyaaraa magaalaa Dambidollootti eebbifame jedhamu kunillee akkasuma sadarkaa buufanni xiyyaaraa idil addunyaa qabu haa turuuti buufatoota xiyyaaraa biyya keessa jiran kan Tigraay keessaa Aksumii fi Maqalee jiran waliin wal bira qabdee yoo ilaalte OPDO'n illee ofitti saalfachuu malti. Lafa qonnaa qotee bulaa Oromoo irraa maqaa misoomaan saamtee awwaara uffistee buufata xiyyaaraa jechuun OPDO nama yeellaasisa. Uummanni Oromoo uummata beekaa hedduu qabu ta'uu waan dagatte fakkaata. Sadarkaa addunyaa irra jiru uummanni Oromoo quba ni qaba. Kanuma keenya nurkaa fuutee bifa kennaan nuuf deebisuu yaaluun OPDO tuffishan uummatichaaf qabdu mirkaneessa. Ammas taanaan gaaffiin uummata bal'aa kanaan hin deebi'u. Uummata keenya akka doofaatti ilaalanii waan siif kennan nyaadhuun haasaa barriitti darbedha. Saamicha ilmaan Oromoo irratti maqaa misoomaan geggeessaa jiranillee ifatti mul'isaa jiran. Buufata xiyyaaraa dhokkee fi dhoqqeen cululuqee kana OPDO'n qarshii miliyoona 73 fixe jettu kana miidiyaan odeessa olola wayyaanee EBC miliyoona 40 jechuu gabaasuusaa OPDO'f salphina dabalataa fi dhaaba maqaa Oromoon ilmaan Oromoo saamaa jirtu ta'uu kan ifatti mul'isedha. Ammas taanaan bu'uura misoomaa jettee oliif gadi labuun OPDO gaaffii uummata Oromoof deebii miti. Hanga mirgi ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti hin kabajamnetti hanga ilmaan Oromoo osoo biyya qabanii akka baqattootaa fi halagaatti ilaalamuun hin hafnetti gaaffiin ilmaan Oromoo itti fufa. Sossobbaan wayyaanee gaaffii nagaa uummata Oromoo kaamsuu hin danda'u. Hanga bilisummaan Oromoo fi Oromiyaa mirkanaa'utti qabsoon itti fufa. Injifannoo uummata bal'aaf. Kairo noro mutayo Jaina matatuta Iya saratuairo Yontina sodata Ifodan debiu Tura terkafata Guya kisambare Jaina mandelota Guya kisambare Jaina mandelota Facifte mararca facafte Ciuncur s'arrorrefte taciti sosofte Via pachia dina la dujate Weli campanantu cafone ti fuftio Ingifanante ne shakima ne duftio Weli campanantu cafone ti fuftio Ingifanante ne shakima ne duftio
Jaina matatuta Iya sarratua Yom tira salata Ifo dan debiu Dura terkafata Kuya kisampare Jaina mandalota Kuya kisampare Jaina mandalota Nanuguman perpano Kafala buka balini bangkita Milki tumurang tibega kapsontenga Wili kapano tu kapsoni tifuftiyo Inji fanatinga shakimani dutiyo Wili kapano tu kapsoni tifuftiyo Inji fanatinga shakimani dutiyo Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aaf jenne asuma irratti goolabna waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa biraan hanga wal arginutti nagaan nu turaa injifannoo uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaati.